Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam raga jirtanii fayyaa keessanii bakkuma jirtanii nageenya rabbii rahman isaa isin nurtaa jiraatu daawwattoota kiyya. Nutis naga jirra alhamdulillah rabbil alamin har'as deebi'ee jira viidiyoo haaraa yaada bareedu tokko qabadhee dhufeen jira. Hanga xumuratti na faana turaa isiniin jechuun affeerraa kooti. Asumaanuu yeroo jaalattan like, share, subscribe gochuun dagatina yaada keessanis barreessuun dagatina isiniin jira daawwattoota kiyya. Wantiin ani har'aa qabadhee dhufe tokko wanta hedduu garaa nama nyaatu gaafii namatti uumu nam akkamtu waan kana godhaa jedhanii uf gaafatanii gaafii ajaa'ibaa natti uumee jira. Anatti waan amanuufis nam dhibu tokkodha. Innis maal inni hojjettuun takka mana nyaataa keessa qacaramtee jirti. So mana nyaataa keessa qacaramtee kana keessatti gaheen hojii ishii meeshaa dhiquu ture. Akkuma nama kamiitittuu hojjattee meeshaa dhiqxee mana san keessa hojjatti jechuudha. Kanaafuu carraan gadi baatee namoonni hedduun isii arguu yookiin immoo namoota hedduun wal qunnamuu ishii baay'ee dhiphoodha. Haa ta'u malee immoo warroonni achi keessa nyaata bilcheessan warroonni waliin hojjetan ni jiru jechuudha. Garummaa yeroo kana warroonni ishii qacaran yookiin warrichi mana nyaataa suni waan tokko waa ishii kana waan amma isin himuu deemu kana waan irraa beekan takka yookiin immoo waan shakkan irraa hin qabanii jechuudha. Maal inni hojjettuun tuni urgaa mana san keessatti galtee baatii 5 akkas ni taati jedhamee jira. Garuu baatii 5 akkas taati aga baatii 5 san keessatti akkuma nam kamiitittuu hojjettee akkuma nam kamiitittuu cal'isi. Akkuma nam kamiitittuu hojjettee bishaanis ta'u waraabdee waan humnaa kan ta'e hundaa gootii jechuudha. Kanaafuu shakkii keessatti hin uumne. Maal inni hojjettuun tuni yeroo isaan bira turte kanatti nama ilmoo garaa qabu tokko turte jechuudha. Ilmoo garaa qabdi. Kanaafuu hojjettuun tuni yeroo hojjettu kana waan ishiirraa waan beekame tokko wanti jiru warri manaas hin beekne ilmoo garaa qabdi jechuudha. Daa'ima baatii hagamee akka ta'e waan beekame hin jiru. Warri inni beekuudha jechuudha. Waan haaraa warra mudatu deema. Kanaafuu hojjettuun tun amma adaduma akkasitti hojjettuun oduma akkasitti jiraataa jirtu. Mana san keessa galgala obboleessi haadha mana hoteelichaa galgala achi bulaa jechuudha. Ruumii tokko osoo hin taane iddoo garaagaraa bulanii inni eeguudhaaf bula waan ta'eef guyyaa immoo innis keessummeessuudhaan ni dalagaa jechuudha mana san keessatti. Garuu immoo hanga yeroo ammaa dalagii kanatti waan isiirraa arge yookiin immoo waan isii shakkuun tokko iyyuu hin agarree turre jechuudha. Kanaafuu amma guyyaa tokko galgala eegaa namni hundi rafee booddee innis rafee warroonni waliin hojjetanis hundinuu rafanii booddee gara halkan sa'a 7 sagalee dhagahee jechuudha mucaan kun. Sagalee kana yoo dhagahu dhaqee sagalee kana mana fincaanii keessaa dhagahee sagaleen kun maal inni adurree wayitu seenee achi keessatti rakkatee jira. Adurree kana akkamiin baasa jedhaa cinqamaa dhaqee jechuudha mucichi kun. Ekkoo yegguu dhaqee mana fincaanii san seenee jedhu sagaleen kun sagalee adda citu miti. Yeroo lafa gallaalu immoo dhiiga dhangala'aa lafatti argee jechuudha. Kanaafuu maal gochuu qaba namni kun dhaqee hojjettoota kaawwan kaasee yeroo jedhu isii yoo ilaalu isiillee raftee jirti jechuudha erga ofitti bartee. Kanaafuu hojjettoota ishii waliin hojjetan kaasee iddoo biraatti namoota kaawwanis waamuu deemee sagaleen kun addaan cituu didee sagalee baay'ee hamaadha. Sagalee adurree odontaan sagalee namaa ta'uu baranii. Kanaafuu warroonni isii waliin hojjetan shakkanii isiidhaan maal gattee maal wanti akkanaaf hin jedhanii gaafii itti qabanii. Garummaa wanti nama raajee nama hin dhiisne hojii rabbiiti. Rabbiin yeroo barbaade jechuudha waan kamiyyuu kan gochuu danda'u. Egaa mucaan deemee ilaalaa ka sa'a 7 daqiiqaa gas keessa mana fincaanii keessa gadi badee ishiin tun ilmoo ofii deessee mana fincaanii keessa gattee jirti jechuudha. Boolla hagan afaan xiqqaatu keessatti gadi qabdee gubbarraan akka mucucaatee itti gadi badu bishaan itti nam'itee jedhanii jechuudha warroonni waliin hojjetan. Kanaaf haati kun deessee akkasitti ji'a hagasiin guutuu garatti baatte ilmoo ofii deette coraa akkamii qabaattee namummaa akkamii qabaattee hagam rakkattee yoo jette mana fincaanii keessatti gattee akkasittuu gattee mucaan warroota biraa eeguu waamuu deemus isiin bishaan irraan itti naqxee diddee jedhanii warroonni waliin hojjetan himanii jechuudha qaama seeraatiin.
garummoo akkasuu ta'ee mucaan qaama seeraa bira dhaqanii warroonni mana nyaataa qaban buletiin isaatis ta'ee abbaan manaa isiitis mucaanis walitti dabalamanii warra seeraa waamanii warrichi seeraa gureestruum yookiin mana fincaanii qotan mucaan bira dabree jira jechuudha. Bishaan sun oofee jira jechuudha. Daa'imichi dhalatee akkuma dhalateen beekaa kakaachi keessa seenee dabarsanii yegguu dabareetti boolla qotanii jedhan mucaan boolla san bira dabree jira jechuudha. Bahee jira reestruumiin alatti mana keessaa ala gad bahee jira jechuudha. Dhangala'uun mana fincaanii ni bahaa tubboo ni qaba hundi keenyaa ni beekna. So iddoo lammaffaa irra deemanii yegguu laalanis daa'imni kun achi biras dabree jira jechuudha. Daa'imni kun dabree poolisoonni abdii hin kutanne isa sadaffaa boonoo sadaffaa isa waliif fidu tubboo gama hunda jiruunuu waliif fidu yegguu qotanii daa'ima kana argachuun danda'amee jira jechuudha. Osoo hin du'in hojii rabbii kana ilaalamee keessa gadi qabdanii yoo ilaaltan abbaa rabbiin ni ajjeesa jedhe malee guyyaa nafsiyaan isaa dhumattee katabbiin isaa dhumatteen alatti wanti kamuu ta'uu hin danda'u. Osoo akka ishiitii ajjeestee iccitii ofii dhoffattee dhiigichas dhiitee nagahaan mansan keessa hojjattee jiraachuudha jechuudha. Garummoo akka isiin yaaddan taane rabbiin immoo haqa ilmoo sanii ilmoo kanaan riskiin tantee hin dhumanne jedhee akkasitti daa'ima san lubbuun baasanii namitti immoo booddee irra qabanii dursa yaala argachuu waan qabduuf mana yaalaa geessanii sana booda kaa daa'imas akkuma achi keessaa baasaniin mana yaalaa geessanii daa'imni fayyaa guutuu qabaa. Iddoo guddisaa yookiin immoo waldaan daa'imman guddisuu yookiin warroota rakkataa ofirraa kennanitti galchanii jiranii garummoo wanta kanarraa barnoota guddaa tokko fudhatan jedhee yaada. Nama kamuu yeroo kam akkamiin mana keessa akka galu hin beekamu eessa akka bahe maaliin akka bahe maal qabatee akka deemu wanti beekamu tokko hin jiru. Daa'ima san osoo amma mucaan sun hin baasaanii booyaa jira kaluu jira jedhee ofiitti badee daa'imni sun harka du'ee isatu seera kanaa jechuudha. Garummoo mucaan qalbii jabduu waan qabuuf deemee warra seeraa waame osoo waa takka iyyuu hin tuqini. Booddeerra immoo mucaan kan ishii ta'uu amantee fudhadhee galaan na dhiisaa jechaa turte. Garummoo isii seerri gaafachuu waan qabuuf mana seeraatitti dhiyeessanii jiranii jechuudha. Daawwattoota kiyya wanti bara kana keessa deemaa jiru waan hedduu nama sodaachisu waan hedduu namatti hin tolle dhageettiidhaaf nama sururuu rabbiin bichaan waan hamtuu irraa nama qabu waan hedduu bakka nama jibbisiisuudha. Rabbiin waan hundarraa yoo haa eegu haga dandeenyeen nama mana keenya galu yookiin qacarannu eessattuu haa ta'u osoo beekne irra filatamaadha. Ganamaa galgalamuu osoo xiinxallee gadi qabnee ilaallee irra filatamaadha isiniin jedha. Haasaa kan koo har'aarraa yookiin immoo dhaamsa kan koo kanarraa ni barattanii ni hubattan jedheen yaada. Waan isinii dhagahanii naa barreessuun dagatina. Ani immoo gaafii na ta'eeti gara akkamtu waan kana hojjetaanu ana na dhibdee naa galuu didee akkasitti cineensifatanii baatii hagas baadhatanii waa hedduu waliin arganii akkasitti hiikkatanii ilmoo fi akkam harka maaltu sammuu maaltu ani beeku rabbiin uume haa beeku. Akkas godhaanu gaafii na taate hattaa yoo rakkate namni karaa gubbaa baaqaayaa akka namni fudhatu garuu kun waan addaati. Rabbiin nu haa teessu. Daawwattoota kiyyaa ana waan gaafii na ta'eef isinii dhiheesse irraa barattan jedhee abdii guddaan qaba. Nyaata keessan na barreessuun dagatinaa sumaan like share subscribe gochuun dagatinaa daawwattoota kiyya bakka jirtan nageenya rabbii isiniin waliin haa jiraatu. Nan qophii biraatiin waliin deebinutti. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.